ما شاء الله تبارك الله الرحمن بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون وردفتوتا في كبزمتوتا رزان أورو يوكين رزان أورو أكو ما سترجتا وان ببريدا إسنيف كبر في وان هوتن يادا بريدا اللي إجولين دبي جرتن مالك حرابو ترجتا جرتن أدرانا أشمار كفون وردفتوتا في كبزمتوتا فيا زر جرتو سنين جدا تيجو أورجينالا يوكين أموتو يو تيجو فيدا ما فكبتا fakkeenya fi xuunxoon tunii fi argitanii xuunxoon tunii fi lakkinni itti dalagnu xuunxoon tunii akkuma argitan kana bareedinaaf waan xiqqoof malee aanan itti naqannee akkasitti walii gad deemuu fi miti ka aanan itti naqatanii walii gadiin deeman kuni amma maasha Allah tabaarakallah hedduu bareedaa hedduu namatti tola warreetuun jechuudha. Kuni litira 4 haga walakkaati. Litira jechuun masxaaxa baadha. Kunci coda itti aansu namootuyyu katanaa gadiilee litira lamallee jira biyya alaa erguuf kadalaysiisaa jiru. Inni kun oriijinaala namootiin barbaadan koottaa isiniin jedha. Itti aansuun meeshaa hasnaa adaabbaati. Akkuma sitti argitan qoriin kan hin damnee jettee meeshaa aadaa arsii torbanii fi takka 2 3 4 5 6 siinqee waliin torbaa fi akkasuma mootuyyuu qorii abbaa gadaa qabdii isiniin jedha dabalata. Qoriin adda isiisitti baay'ee widdiidha akkuma dura isinitti himee isiniin jedha. Kanaafi maasha Allah tabaarakallah namootiin ciicoo barbaadanii hedoo jechuudhaan koottaa isiniin jedha. Kunoo akka inni itti bareedu ija keessanii ilaala hedduu bareedaadha. Akkaataa barbaadanii litira jechuudha ka kanaa gadii ka kanaa olii akka feetanitti argachuu dandeettan isinii galaame sirbeeytan jedhee yaadana caalaa hubattanii kunoo yoo barbaadan kanarratti callee abbaa gadaatiin illee isinii dalagamuun danda'ama. Kunoo itti aansuun irraa wanni qabadhe dhufe meeshaa aadaa irratti akkuma sitti argitanii ashookaadha. Isin biratti maal jedhama? Hedduu namatti tola hedduu bareeda. Eessaa fiddee jechuun keessan waan hin oolle waan gaafii isinitti ta'uudha. Ni bitee isiniin jedha karaa deeme karaa arginaani bitadhee galee asumaan haa nyaannu isiniin jedha. Mee isinitti haa himu fireen sadii jechuudha madamni akkanatti birrii 10 kunillee sadii birrii 10 gugurdaa yoo ta'e jechuu garuu makiinaa keessatti si nyaatanii naan jedhan isinii galee kunis birrii 10 kunis birrii 10 bakka garitti firee 5tuyyuu birrii 10 yookiin firee 4tuyyuu birrii 10 naan jedhani ana garuu firee sadii birrii 10 na gurguranii isiniin jedha. Itti aansuun haa nyaannu asheenni boqqoollaan nu ga'ee jira. Boqqoollaa qorsoo akaachuu hedaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti akkuma argitan kana kasala qabsiisee jira. Asitti immoo takkitti nyaadhee jira. Kanaaf inshallah ta'ala namootiin na barbaadani meeshaas tahee waan feetan lakkoofsa bilbila duwwaa 9 78 15 72 75 waatisaappii telegiraamaan na argachuu dandeettanii guyyaa lamaaf namni ani isiniin deebifne asumaan dhiifamaa na of kolchaa isiniin jedha. Ijoolleen Dubaayii jirtan meeshaa ajajachuu barbaadanis tahee dhiyeenya kanatti har'aa borutti birrii biyya ergachuu barbaadanii birrii Dubaayii barbaada dhimma wayiitii fi hajaa hatamtamaatiif jechuudha. Viidiyoo kana amma yoo isin dhaqqabee jedhe sheerillee waliif godha. Birrii Dubaayii waan barbaaduuf namatu hatamtamaan barbaada birrii asii qabaa namni suni Dubaayitti birrii barbaada. WhatsApp kiyya na dubbisa birrii nu jijjiiraa isiniin jedha birrii Dubaayii isinii galee dinhaara. Kanaaf inshallah ta'ala isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kana ammuma kana laaluudhaan waliif sheer godha. Naggaatti tooraa bulaa guyyaa biraa boqqolloo akaayaa buna danfisaa isin agarsiisa. Amma karaa dhufaa jira gabayaa dhufaa jira. Meeshaa aadaa akka barbaadaniin ajajachuu dandeettanii laayik sheer waliif godha. Namooti sagalee kana dhageettan hundi keessanuyyuu jechuudha laayik sheer gochuun hiriyoota keessanitti naa hima. Ammatti jechuun nama maallaqa Dubaayii barbaadu asitti birrii kennuufiidha hajaa hatamtamaatiif naan jedhanii obboleeyyanuma keessanii isiniin jedha. Asitti ammoo maasha Allah nu biratti ashookaa jedhama. Adaamiin garuu kanaa miti na fakkaate hundaafuu mee koomentii jalatti maqaa isaa barreessaa hundi keessan tokko isaatiin hiriyoota keessanii sheer godha. Viidiyoo jarjaraan sababa maallaqa kanaa namni na gaafatee jennaaniin kan waraabee galgalaan dukkanuma isaa amma gadi isiniif dhiisu kan inshallah ta'ala gadi dhiiseedha. Hundi keessanuyyuu jechuudha sheer laayik walii gochuun hiriyoota keessanii gahaa isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo kiyyallee naa ilaaluu keessaniif hundi keessan ulfaadha galatooma. Yeroo gabaabaa keessatti inshallah boqqolloo isinii akaayaa isinii ودّا
maal isiniin jedhare silaa toltee dhuftanii nyaattanii haa nyaannu isiniin jedha nuqaata nyaataa jirraa iyyoo dhuganaa himi jettanii kanaaf inshaallahu ta'ala abshiraa hundi keessanii yura mana gahan galee rabbiin isin nyaachisu isin haa taasisu sheer laayik oliif godhaa.